السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جت كم توتا في جالة توتا توتا كنا نجيني كيس سمبادان تنا جرا الحمد لله كم جت في جالة توتا توتا كنا وجه حرات كوبي تو كبار ديسين فجرا وروني جرو جل كواتي كرو تالاني كلام تان سبسكرايب بوچورا ماتي كنا تبلا ما ماتي كنا كنتا لايك شير بوچورا نچنا دابت اسن انجر اگا يوتيوب channel كنا رتيو دي فن وان غرا غرا حال يرو رت كان هندهن سمبران غام ترو كنا نياده تما كن مرا كوراني سي وجه حرات كو تما غافي كيسنيتيني في وان كان بيكو اگاو قبدا وانجري كبار ديسين فجرا نسمالي داي جاتو كو أسي حال قالين سجرنا بيه كنا حال ياد سار جراچو إسا أمني كم غرّا قبل جرا كرما أول كواتي ميشالين إجار سمنا يرو خنا مال الرجران كنجر رمون هدو كراك ساتفيك كومنت يلتنا قافتا تفتني أنيس إيمان أنفات بجري سامورا خنا دلقات أبون كيس بيك كمان يجرا خنا في جتومان وان خنا بيهو وان قبضني في حال ياد سار جراچو سار كنكي قبض سني في جرا كراف ميشالي جار سمنا تبرباج هم دمات جل كبركات هم تمراتي yeroo kana gatiin isaanii maal fakkaata akkasumas ammoo kana dura hoo maaliin ture kan jedhu wal bira qaba deemna jechuudha kana viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumuraatti hordofaati namoonni ijaarrataa jirtan meeshaaleen ijaarsa manaa yeroo kana maalirra akka jiranii fi namoonni ijaarrachuu barbaadan garamitti akka deemaa jiran yookaan ammoo yeroo kanatti maalirra akka jiranii hojjechuu qabna moo dhiisuu qabna kan jedhus gamanuma laalla fuulduraafuu dabaluu danda'a moo kanarra dabaluu danda'a moo hir'achuu danda'a kan jedhus simbiraan gahaatiin deemna jechuudha kanaaf akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf yaaletti meeshaaleen ijaarsa manaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufe jechaadha jalqabarratti qorqoorroo irraa yookaan ja'a tokko dura odeeffannoo qorqoorroo kan immoo gatiin qorqoorroo maalirra akka jiruu fi akkasumas immoo viidiyoo guyyaa guyyaatti isin hojjedhu keessatti qorqoorroo meeqaan akka jiru gatii isaa dhahaati kan deemaa ture jechuudha kan immoo gatii isaa isinitti hamaatiin kan viidiyoo isin hojjetaa ture jechuudha kan immoo kwantitii haala ijaarsa manarratti simbiraan gahaa kan ture jechuudha. Isarratti qorqoorroon tokko qarshii 500 jiraachuu isaa yookiin tokko kan immoo fireen tokko qarshii 500 jiraachuu isaa simbiraan gahaa ture anis akkaatama saniin beeka jecha egaa yeroo kanatti haala qaaleensa jireenyaatiin wal qabatee qorqoorroon tokko tokkoffaa kan jedhamu gara qarshii 600tti ol siiquu fi lammaffaa kan jedhamu immoo qarshii 550 jiraachuu beekuu qabdan yookaan immoo kanaan jira jechaadha yeroo kana tokkoffaan qarshii 600 lammaffaa immoo giddu galeessa kan jedhamu baay'ee furdina kan hin qabnee fi baay'ee haphii kan hin taane qarshii 550 jiraachuu isaa akka beektan jechaadha tokkoffaan qarshii 600 inni kun immoo qarshii 500 jechaadha egaa qorqoorroo haala qorqoorrootti kana hojjenne qorqoorroo kana jiraachuu isaa gamanumaan beekaa isiniin jecha inni ittaanu baay'ee tokko gatiin isaa dabaluu fi gonkumaa naannoo tokko tokkotti dhabamu sadarkaa dhabeemiinsaarras gahee jira jechaadha simmiintoodha simmiintooni bakka itti argamutti qarshii 950 hamma 930 iddootti gurguramaarutu jira irra caalaan isaa 950 hamma qarshii 1000 jecha kan gurguramaa jiru kunis naannoo inni jirutti malee naannoo tokko tokkotti hamma dhabameensa irra gahee jira jechaadha kanaaf kanas gamanumaan akka beektani isa yeroo darbe qarshii 600 jiraachuu isaa simbiraan gahee ture jechaadha ji'a tokko dura qarshii 600 ture egaa namoonni gorsa keenya yeroo sanii dhageettanii jaarsa keessan yookaan ammoo mana keessan ijaarrattan maashaallah baga itti fayyadamtan isin jechuu barbaada namoonni kun waan ammoo yeroo kana kanaan jiraachuu isaa gamanumaan beekaa isiniin jechuu barbaadetti simmiintoon qarshii 950 qarshii 1000 fi naannoo gadi bu'aa jedhamutti qarshii 930 gurguramaa jiraachuu isaa akka beektan. Egaa simmiintoon akkaataa kanaan jiraachuu isaa simmiintoon kun kam kan jedhuu fi simmiintoon Daangootee Naashinaal yeroo kana gatiin isaa haala wal fakkaataa ta'een gurguramaa jira jechaadha 950 naannoo 1000 qarshii 1000 naannoo irra gatiin isaa gadaanaa fi gatiin isaa madaalawaa jedhamee yeroo kanatti gurguramaa jirutti 930 lamaan isaa iyyuu haala tokkoon gurguramaa jira jechaadha simmintoo kana lamaan kan immoo gosa kana lamaan wanti simbiraan gahee fi irra caalatti kan itti fayyadaman isaan kanneen jechuu barbaadeeti inni itti aanu wanta baay'ee nama ajaa'ibu mismaarri yeroo darbe naannoo jeeshan jecha dura kiiloogiraamiin tokko saanduqni tokko qarshii 200 ture jechaadha yeroo kanatti kiiloogiraamiin tokko iyyuu qarshii 200 gahee jira saanduqni sun ammoo qarshii 950 gurguramaa jira jechaadha kanas gamanumaan beektanii herrega keessan keessa galchitanii fi isa sirratti ifa isiniin taane yeroo viidiyoo isinii hojjedhu tokko tokko meeshaalee kanneen yeroo kana gatiin isaa kanaan jira amma kana isin barbaachisa jedhaa fi maqaa isaanii dhaha simbiraan gahaa jechaadha ammaa fi wanti beekuu qabdan simmiin mismaarisii qarshii 950 naannoo qarshii 1000tti gurguramaa jira jechaadha simmiintu saanduqni tokko lakkoofsa barbaachisaa ta'u saanduqni gatiin isaa walumaa qixa jechaadha gosa mismaarii kamus yoo ta'e saanduqni tokko qarshii 950 hamma qarshii 1000tiin gurguramaa jira jechaadha kiiloodhaan warri bituu barbaadanii mazzanamee ulfaatina isaa kan immoo kiiloogiraama tokko walakkaa fi ruubii akkas jedhamee kan gurguramu jira kiiloogiraamii tokko kan immoo kiiloon tokko
qarshii 200 jechaadha yeroo kana kunis wanta baay'ee tokko nama ajaa'ibu yeroo darbe qarshii 70 hamma qarshii 90tiin gurguramaa ture alta kan garba jiraan qarshii 200 gahuusaas gamanumaan akka beektan isin jechuu barbaadeeti inni taanu namoonni baay'ee nagaafata kan turtanii baay'ee tokko murteessa kan ta'e jechaadha balbala sibiila balbalaa kan ammoo kan balbala irratti galchuun sibiilli suni kaariidhaan dalagama jechaadha yeroo baay'ee kaariidhaan dalagamu saasam biraan gahee jira manni keessanis kaarii hammam akka ta'e si herreega isaa sinii jedhee sin biraan gahaa ture fi kaariin tokko meeqaan akka dalagamaa tures sin biraan gahaa ture jechaadha akkasuma jalqabarratti sin kaasetti meeshaalee ijaarsa manaa yeroo sin biraan gahaa turetti ji'a tokko dura jechaadha torbee afur dura qarshii 3,000 hin jiraatu isaa sin biraan gahee jira isuma wal qabatee yeroo kana qarshii 300 3,900 gahee jira jechaadha naannoo tokko tokkotti yookaan namoonni tokko tokko daldaltoonni tokko tokko hamma cufuu yookaan mana hojii isaanii dhaabanii hamma gatiin isaa gadi buutiin hojjennu jedhanii naannootti dhiisantu jira jechaadha bakka baay'ee odeeffannoo kana sin biraan gahee naannootti banamee yookaan ammoo itti dalagamaa jirutti kaareen tokko qarshii 3,900 sibiilli tokko faa kan jedhamu qarshii 3,900 dalagamaa jira inni xiqqoo fooyyee qabu yookaan ammoo gatiin isaa gadi bu'aadha jedhamee fi sibiila sadarkaa lammaffaa kan ta'e qarshii 3,800 jechaadha inni kun kan akka amma fuula viidiyoo irratti argaa jirtan kana bifa isa sibiila gadi qajeelaa kan immoo diizaayinii kamuyyuu ofirraa hin qabne isa kana jecha noormaalii kan ta'e kana inni kun diizaayinii garaagaraa bifa maramaa kan qabu kan argaa jirtan kun qarshii 4,500 kaareen tokko kan akka itti dalagamaa jiru jechaadha wanta baay'ee tokko ulfaatu. Anyway haala jireenya biyyattiitti waan ta'eef homaa gochuun waan hin danda'amnee fi haala kanaan beektanii warroonni hojjetachuu barbaadan akka hojjettanii fi warroonni beektaniituma dhiyeessuu qabdanis akkaataa kanaan jiraachuusa akka beektan jedheetiin yaada odeeffannoo kana sin biraan gahuudhaaf murteessa jechaadha namoonni hedduunis na gaafataa turtani. Egaa meeshaaleen ijaarsa manaa kan guyyaa irraa badheessin dhufee fi odeeffannoo isaanii guutuutti kan qabu dhiifama. Kan hangammaa sin biraan gahaa ture kan jechaadha. Isaas irraa hafaanis yeroo itti aanutti odeeffannoo isaanii bakka jiru hundaaf funaannee haala isaan itti jiran odeeffadheetii sin biraan gaha. Waan hordoftaniif galatooma isa ta'amu viidiyoo ta'an irratti gaafiiwwan keessan kan dura na bira jiranis hedduutu jira waan ta'eef gaafii keessan sanii herreega isaas hojjetee jira viidiyoo isaas waraabee jira gama keessan gadi dhiifne malee jechaadha yeroo itti aanutti sin biraan gaha waan hordoftanii galatooma galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatiin ammoo deemtu nagaan nuuf tura baay'ee.